Ashama harka fuune kabajamtoota fi hordoftoota Bilisoo TV oduu guyyaa irraa qabannee isin dhageessifna. Oduu guyyaa irraa waliin ana Abdii Sabaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Bilisoo TV hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu ijoo godina Baha Wallaggaa aanaa Himbantuu keessatti namootni nagaa lama waraana faashistii Impaayera Itiyoophiyaatiin ajjeefamanii afur immoo hidhamanii jiraachuun dhagahamee jira. Ilmaan Oromoo godina Matakkal aanaa Dibbataa waraana Biltiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii dararaa argaa jiraachuun itti fufee jira. Waraanni murna Biltiginnaa godina Baha Harargee aanaa Kombolchaa keessatti namoota dararuun jabeessee itti fufee jira. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti waltajjii gargaarsa hawaasa Oromoo Booranaa walitti qabamee gaafilee garaagaraa uummata irraa ka'een waliigaltee malee gargar bahuun isaa baramee jira. Qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimma ilaallatu marti naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti lubbuu namoota baraaruuf akka birmataniif addi bilisummaa Oromoo waamicha taasisee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti godina Baha Wallaggaa aanaa Himbantuu keessatti namootni nagaa lama waraana faashistii Impaayera Itiyoophiyaatiin ajjeefamanii afur immoo hidhamanii jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessu daandii bilisummaati. Karaa biraatiin guraandhala 27 barcumni aangoo siyaasaa Impaayera Itiyoophiyaa mormoota badii maqaa mootummaatiif of waaman jalatti tikfamuuf Impaayeratti keessatti yeroorraa gara yerootti lubbuun lammiilee nagaa ajjeefaman kan jiru ta'uu illee fedhiin abbootii irraa Impaayeraa galmaan gahuu kan dadhabe yoo ta'us sirna dheebuu aangoo guutamaa ta'e biltsiginnaan abdii kutachuurraa kan ka'e dhiiga uummata nagaa lolaasuu dalagaa idilee taasifatanii jiru. Kanumaan wal qabatees godina Wallagga Bahaa aanaa Himbantuu keessatti waraanni sirnicha lubbuu namoota lamaa galaafachuun barame. Guraandhala 23 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Himbantuu ganda aagaa guddinaa bakka addaa Yoobdoo jedhamu keessatti waraanni maafiyaa PP namoota nagaa lama rasaasa itti roobsuun kan ajjeese yoo ta'u namoonni waraana sirnichaan ajjeefaman kunneenis Kabbadaa Dhugaasaa waardiyaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa aagaa guddinaa kan ta'ee fi ayyaana soomaa hiikaa kiristaanaa dhufutti gaa'ela isaa dhaabbachuudhaaf qophiirra ture. Waraanni dhiiga ilmaan Oromoo hin qufne bakka loon tikfatutti ajjeesuun Abbabee Dhufeeraa nama jedhamu dhiyeenya kana daa'ima lakkuun godhatee mana isaa keessaa baasuun ajjeese. Namoonni kunneen namoota ilaalcha siyaasaa kamirraallee walaba ta'uun jiruu isaanii guyyaa gaggeeffatan ta'uun maddeen himanii. Dabaluunis gandichuma kana keessatti dargaggoonni afur kan maqaan isaanii ammaaf adda hin baafanis humna waraana kanaatiin butamuun gara aanaa giddaa ayyaanatti geeffamu jechuudhaan dubbatan. Haalli waliigalaa jiru hedduus yaaddeessaa ta'uu himanii jiru. Ilmaan Oromoo godina Matakkal aanaa Dibbataa waraana Biltiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii dararaa argaa jiraachuun itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessitu Urjii Sabaati. Ilmaan Oromoo godina Matakkal aanaa Dibbataa waraana Biltiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii dararaa argaa jiraachuun barame. Guraandhala 27 bara 2023 godina Matakkal aanaa Dibbataa keessatti humnoonni walloo murna Biltiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraa waliin wal ta'uun ajjeechaa saamicha iddoottii fi buqqaatii gaggeessaa jiru. Aanaa Dibbataa gandoota garaagaraa keessatti kan bobba'an humnoonni walloo Biltiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraa ideettiin saamicha hidhaa eeyicha saamichaaf buqqaatii uummata nagaa irraan ga'an turan ammallee jabeessanii itti fufaniiru. Magaalaa giddugaleessa fi naannoo ishee dabalatee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maxxansuun lafa isaanii irraa dhabamsiisuuf hojjetu. Garee finxaaleeyyii qabiyyee abbootii keenya deebisnaa jechuun socho'an naannoo Amaaraa irraa wal ijaaranii kan dhufan yoo ta'u akeeka hawaasni Oromoo laficha nuuf guddisee deemuu qabaa jedhu duudhaa ajjeechaa gaggeessaa jiru. Rakkoo maqaa jabbeessa Oromummaa siyaasa fi seera koomaandii poostii jedhu hundee godhatanii humnoonni murna Biltiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraa godina Matakkal aanaa Dibbataa keessatti raawwachaa jiran irratti qaamni biyya bulchuu yoo itti jabeesse malee irraa laaffisa akka hin jirre jiraattonni bilisootiif itti himaniiru.
Waraanni murna biltiginnaa godina Baha Harargee aanaa Kombolchaa keessatti namoota dararuun jabeessee itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessu Daandii Bilisummaati. Waraanni murna bilisiginnaa godina Baha Harargee aanaa Kombolchaa keessatti namoota dararuu jabeessan guraandhala 27 godina Baha Harargee aanaa Kombolchaa roddaa bilisummaa gaddaa gaafa caqqee jedhamutti deengaddaa ganama guraandhala 25 lola waraana bilisummaa Oromoo fi tiksitoota sirna bilisiginnaa waliin gaggeeffameen waraanni PP hedduun du'uun ni yaadatama. Bilchaatuun waraana faashistii bilisiginnaa guyyaa sana lola irraa oolan faca'uun galgala isaa araddaa bilisummaa bakka Qaalluu Jaamutti uummata naannichaa isintu obbo gargaara nutti duulchisa jechuun koowwan adda addaa reebicha dararaa gandicha keessatti akka raawwatanii fi namni galgala gadi ba'ee deebi'uu lubbuu isaatiif isumatu itti gaafatama jechuun mana irra deemanii dorsaa turan. Dabaluunis aanuma Kombolchaa sana keessatti kaleessa ganama hanga waraanni bilisummaa Oromoo isin keessaa bahutti uummanni araddaa tokko araddaa biraa akka hin seenne jechuun uummata magaalaa akka ba'ee deemuu fi galu dhoowwuu isaaniitii fi doorsisa addaa raawwachaa jiraachuuf rakkoon kun daranuu hammaachuu isaa Bilisoo TV'tti himan. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti waltajjii gargaarsa hawaasa Oromoo Booranaa walitti qabamee gaaffilee garaagaraa uummata irraa ka'een waliigaltee malee gargar bahuun isaa baramee jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessitu Urjii Sabaati. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti waltajjiin garaagaraa hawaasa Oromoo Booranaa walitti qabamee gaaffilee garaagaraa uummata irraa ka'een waliigaltee malee bahame. Guraandhala 27 bara 2023 guyyaa kaleessaa guraandhala 26 bara 2023 godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa Gujii bakka addaa warshaa Finjaalaa jedhamtutti caasan waraana biltiginnaa deeggarsa uummata Booranaa jechuun walgahii waaman irratti uummanni gaaffilee waa'ee shaggarsiiti jedhan walqabatuuf kanneen biroo kaasuun gaggeessitoota dubbii dhorkan. Itti dabaluunis hirmaattonni waa'ee mana jiraattota murni biltiginnaa diiguun uummata ajjeesee bineensa nyaachisaa bishaan buusa fi hidhaa jiru ilaalchisuun yaada isaanii yeroo dhiyeessan uummata manni jalaa gubateef du'an keessaa tokko ibsa qabaatee tokko uffannisee namoota lama bineensatu alatti nyaate jechuun gocha sirnicha balaaleffatan. Waltajjii irratti uummanni adeemsi ittiin magaalaa Shaggar ijaaruuf deemamaa jiru uummataaf akka hin taane ibsachuun dhimma gargaarsa hawaasa Oromoo Booranaa wal qabatu gaafii jajjabduu kaasan. Gaafiin hawaasni magaalaa Burraayyuu kun kaases qamadiin biyya alaatti fe'amaa jira jecha uummanni Booranaa akkamitti beelan dhumaa jechuun deebii harkaa gadan. Dhufaatii keessan irraa ka'ee soba qofa dubbachuun beekamtu. Bukkaa roobsinaa jecha gammoojjummaa uummata keenyaa fixaa osoo jiruu fi hawaasa guyyaatti sadii nyaachuu hin dandeenye oomisha qonnaa ittiin humnaan irratti bittanii alatti erguun bu'aa siyaasaaf oolfachaa jiraachuu keessan diinummaa sabaaf qabdan argisiisaa ittiin jedhan. Diinummaan Oromoo irratti raawwachaa jirtan kan kibba Oromiyaa beelaan meeshaa waraanaa godhachuun lubbuu obaastan Wallaggaa fi lixa Shaggaritti waraana guurtanii qe'ee irraa buqqistan sana nutti akka sabaatti hin daganne waan ta'eef gargaarsa saba keenyaaf goonu kamuu daandii keessan hin laannu wal ijaarree karaa jirmii hawaasaa erginaa jechuun qaanessanii deebisuun maddeen Bilisoo TV'tti himaniiru. Qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimma ilaallatu marti naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti lubbuu namoota baraaruuf akka birmataniif addi bilisummaa Oromoo waamicha taasisee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessu Murata Sabaati. Qaamoleen dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu martuu naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti lubbuu namoota baraaruuf akka birmattan addi bilisummaa Oromoo waamicha taasisa. Ibsa addi bilisummaa Oromoo ABO. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo har'a akkanatti hammaate sadarkaa kana irra osoo hin gahin dura qaamolee dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu biroon tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhataniif deddeebi'ee waamicha gochaa ture. Ji'a Onkololeessa bara 2021 keessa ongeen kibba Oromiyaa balaawwan hammaatoo jireenya dhala namaa keessaa tokko akka ta'e ibsine turre. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dararamaa dhala namaa godina kanaaf godinaalee ollaa Gujii keessatti mudachaa jiru dandamachuun ulfaataadha.
Dararama haadholee jaarsoleef daa'immanii fi dhumaatii horii akkanatti arguun laphee nama cabsa. Horii madda jireenya uummata naannichaa ta'an akkanatti dhumanii dirree irratti faffaca'aa jiru. Bishaanii fi nyaatii horii hin jiru. Hongeen qaama balaa jijjiirama naannoof qilleensaa wal qabatu keessaa tokko yoo ta'u iyyuu rakkoon ammaa kun waraana sochii hawaasummaa siyaasaa fi diinagdeen daran hammaatee jira. Keessumaa immoo kufaatii mootummaa ifatti kan agarsiisudha. Mootummaan tasgabbii fi itti gaafatamummaa itti dhagahamu rakkoolee balaa akkanaatiin wal qabatanii dhufan salphaatti to'achuu danda'a. Mootummaan tasgabbii fi itti gaafatamummaa itti dhagahamu rakkoolee balaa akkanaatiin wal qabatan dhufan salphaatti to'achuu danda'a. Sirna akeekkachiiftuu duraa fi maloota to'annoo balaa bu'aa qabeeyyii ta'an diriirsuun gaaga'ama hongee kun lubbuu dhala namaa diinagdeef hawaasummaa irraan gahaa jiru xiqqeessuuf to'achuun ni danda'ama ture. Haa ta'u malee mootummaa waraana matuma isaatiin Tigraayii fi Oromiyaa keessatti uumeen qabamee waan tureef jiruuf dhimmoota hawaasummaa fi diinagdee akkanatti xiyyeeffannoo hin kennine. Balaa hongee haaluu fi irraa baqachuun amala mootummaa Itoophiyaa dhufa darbaa ittiin beekamanidha. Gargaarsi namummaa qaamolee dhimmi ilaallatu uummata balaan hamtuu jalatti argamuuf taasifamaa jiru saffisaan kan hin qabne, bu'a qabeessa kan hin taane, boodatti kan harkifatee fi baay'ee xiqqaadha. Qindoomina dhabuun ammoo gufuu ijoo rakkoo kanaati. Yeroo ammaa kanatti dirmannaa fi gargaarsi uummanni Oromoo baadiyyaa irraa eegalee hanga sadarkaa idil-addunyaatti gochaa jiru abdii kan namatti horuu fi nama jajjabeessudha. Tokkummaan uummata keenyaa warra rakkoo fi balaa hongee jala jiruuf abdii fi jajjabina guddaa ta'ee jira. Qaamolee waan dandeessaniin tumsa gootan mara ABO'n isin galateeffata. Akkasumas dhaabilee miti mootummaa geggeessitoota hawaasaa fi qaamolee mirga dhala namaaf falman sadarkaa hammaataa balaan kun irra gahee jiru qalbeeffachuun deeggarsa sadarkaa baalchaan wal simuu agarsiisuuf tattaaffii barbaachisaa akka gootan dhaammanna. Dhuma irratti hawaasni idil-addunyaa akkuma ammaan duraa harka keessan akka nuuf diriirsitan iyyanna. Balaa sadarkaa baay'ee hammaataa irra gahee tumsa namoota dhuunfaa fi hawaasa qofaan to'achuu ni ulfaata. Lubbuun namoota baraaruudhaaf qindoominni qabeenyaaf tarkaanfileen dabalataa argamuu qaba. Qaamoleen dhimmi ilaallatuu fi itti gaafatamummaa qaban baha Afrikaatti bakkoota balaan akkanaa deddeebi'ee mul'atutti rakkicha yeroodhaaf dhabamsiisuu qofaaf osoo hin taane hidda rakkichaa buqqisuudhaaf furmaata waaraa barbaaduu fi diriirsuun barbaachisaadha jenna. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo guraandhala 27 bara 2023 Finfinnee irraa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi oduu har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti goolabna. Hanga oduu birootii walitti deebinutti qophii bilisootii fi afaan waliin turtii gaarii.